yaadannoo fincila diddaa gabrummaatiin sagantaa tana qopheessuun keessanii hojii cimtuudha. Waan dabre wal yaadachiisuun fi ka fuulduraa itti deemuuf nama gargaara. Wanni irratti qabxiin irratti haasawtanaa kennamte jaarmaa ititaa fi hooggana cimaa qabaachuun hagamta akka barbaachisaa akka ta'e akkan argutti jaalqajeelaa Siraaj warrina dura dubbatan ka biraatis dhimma kana akka gaariitti waan ibsaniif duraa balleessuun barbaadu waanuma gaggabaabaan kaasaa har'a bakka geenye akka qabsaawataatti akka jaarmaa bilisummaa Oromootti bakka geenye tana beeknee cimsachuutu nurra jiraa. Hooggana akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo beeku ka jireenya qabsaawataa jiraatee qabsoo tana fuulduratti deemsaa jiruu qabna. Bakki geenyatuun guddoodha. Jabeeffachuu qabna karaa hundaanuu. Abaluu odoo hin jenne akka jaarmaatti jaarmayni kun cimuu qaba. Caasaansaa caasaa hojjetu. Ka akeeka kaayyoo lafa kaayyatan san bakkaan gahu ta'ee akka qaama tokkotti socho'ee ka qabsoo tana bakkaan gahu akka ta'u daran akka cimu gargaaramuu qaba. Details namni baay'ee waan dubbateef mee takka takka keessa deebi'uun kiyyani mala. So hooggansa yeroo dheeratti deebinee arganne ka jireenya qabsaawotaa jiraatee qabsoo tana hoogganu kana cimsinee fuulduratti deemu jijjiiramatti aanu abbaatti ta'uu danda'uu qaba qabsaa'onni Oromootiin ja'a. Kana gaa details keessa deddeebi'uurra mee seenaan xiqqoo yaadachiisuu barbaada. Dura qabsoon bilisummaa Oromoo akka itti dhalatte qabsoo saboota ummatoota gabroonfamanii yeroo tokkicha gabroonfamanirraa adda. Maaliif haalli Oromiyaan itti qabamtee fi itti bulte fakkiinsaa xiqqoodha really. Maaliif lafarra impaayera lafarra bal'ateetu dhufee bifaan namni wal fakkaataa. Garuu akkuma impaayeroota biraa waanni riisoorsii uummata keenyaatti fayyadamuu fi aangawoota addunyaarraas gargaaramuudhaan uummanni keenya injifatamee beekamaadha. Miidhaan uummata keenyarra geesse fakkaataan isii Laayibeeriyaa qofa jirti biyyoota Afrikaa keessa. Nama gurraachaatu achittis kan Ameerikaanonni fidee qubachiise. Warra isaan dura abbootii lafaa ta'ee achi jiraatu akkuma uummata keenyarra cunqursaan gahetti saamichaa fi namummaa isaanii balleessuu, aadaa isaanii balleessuu irratti hojjetamte fakkaataan san qofa. So waan kana taheef uummanni gabroonfame yeroo tokkicha carraa argate Oromoon argachuu hin dandeenye. Uummanni Laayibeeriyaallee akkasuma. Fakkeenyuma gabaabaa yoo kaafne immoo koloniyaalistoonni gaafa Afrikaa lafoota gaafa Afrikaa kana hiratan impaayerri Itoophiyaa waan fudhate qaba. Oromoon bakka lama qoodame gaafa sana. Uummanni Oromoo ka Keeniyaa keessaa warra biraa ka Keeniyaa wajjin mirga hiree murannaa argatan. Jijjiirama addunyaa irratti dhufe. Ka mirgi dhala namaa akka kabajamu, uummanni gabroonfame akka mirga hiree murannaa argatu. Jijjiirama dhufe sanitti fayyadamuu danda'anii maaliif faranjiitu bulchee koloneeffattoota Awurooppaatu bulchee carraa san argatanii keenyan arganne. Carraa san jechuu barbaadeeti seenaa tana yaadachuu qabna. Hangi xiqqaanii ka jijjiirama sadarkaa addunyaatti waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa booda dhufe ka mirga hiree murannaa gadhaabe irraa fayyadamuu hin dandeenye xiqqoo fageenyaan ka
sochii Oromoo dhaqqabe bara 1936tti hoogganoonni Oromiyaa gara dhihaa karaa biyya mootummaa Biriitaaniyaa mootummaa Ingilizii akka League of Nations jireenya uummata Oromootii fi falmaa isaa beekee gargaaru ka dhiheessan qofa dukkana keessa ture jechumaa fi uummanni keenya karaa uummata gabroonfame koloneeffame kabiraarraa adda ture. Ufii fi karaa baay'een jijjiiramni addunyaa sun baay'isee waan isa gargaare guddoo hin qabu. Maaliif cunqursaan Abisiiniyaa kuni hin laalamne. Addunyaan kana rikognaayiziin goone tattaaffii uummata keenyaati qabsooteenyaanii ifatti bahee jechuma barbaadeetii kana beekuu qabna. Hojii baay'eetu hojjetame. Jaaramuuf garuu yeroo dheeraa nurraa fudhate. Wanni jaarmaa jabeeffachuu qabnuuf bara 1936 gaafa addunyaan nu haa beektu jechaan hoogganoonni hangi tokko dhiheeffatan irraa qabe hanga bara 1976tti akkamitti ijaaramna jechuu uummanni Oromoo kana dubbachaa ture qabsaa'onni Oromoo. Yeroo dheeraa fudhatee ijaaramuun. Qabsoon hin turre jechuu miti. Qabsoon falmaa hidhannootis adeemsifamte. Falmaan karaa aadaa, karaa adda addaa adeemsifamtee nama baay'eetu itti wareegame. Garuu jaarmaa tolfatee sirna godhatee sochiisaa sirna itti godhee akka qabsoo uummataa hoogganutti if qopheessee hin mul'anne jechuufi. Malee qabsoon adeemaa turte. Qabsoon jaarmaa argachuuf akka waggaa 40 fudhateeti bara 1936 hamma bara 1976tti maal haa taanu akkamitti ijaaramu ka gariin ka'ee loleetis wareegamu diina harkattis kufu jaarmaa harkachuu hin dandeenye jaarmaa ititaa akeeka ifaa qabu kaayyoo ka qabu ka sirna jaarmaa caasaa bareedaa qabu namni keessatti if argu gaafatama fudhatee itti wal gaafatee wal adabee wal gorsee itti waliin socho'u horachuutu yeroo fudhatee inni bara 1976tti kan mirkanaa'ee akka namni quba qabutti akka qabsaa'onni baay'een quba qabanitti sirna godhachuun ka irraa kaanee bakka tana geenye akka jaarmaatti ijaaramuun bara sani ka ifa taatee qadaadamtee sirni ka waraanaatis ka jaarmaa siivilii ka hundumaa biyya keessaa fi biyya ormaatti sirna godhatee ka argame gaafasii suni tarkaanfii guddoodha. Gaafas akkasi ijaaramuun sochii naannoo gaafa Afrikaatti taatu keessatti mul'achuu dandeessifte sagalee uummata Oromoo dhageessifte. Egaa bifa saniin ijaaramanii sossa'uun kufaa ka'aa dogoggoraatis irraa barachaatis fuulduratti deemuun eessa nu geessiti gabaabsuuf bara 1991 injifannoo argamte. Isa keessatti qooda fudhachuu dandeessifte qabsaa'ota Oromoo. Fakkeenyaaf impaarii Itoophiyaa gaafa gara kufaatii dhiyaatu gaafa dura mootummaan dargii dura turte gaafa kuftu maqaan Oromootu dho'isaa ture. Gaafa immoo mootummaan dargii kuftu mul'achuu qofaa miti warra hegereen biyya sanii maal taati jiru keessa. Warri duraan maqaanuu dho'isaa ture. Ka jireenyi isaanii akka badu tahe jaaramuurraa akka ka'e jechuudha. Jaaramanii falmuun akka qaamaatti sosso'uun akka warra sagantaa san keessatti qooda fudhatu sadarkaa olaanootti taasifteeti qabsaa'onni Oromoo bara 1991 kufaatii impaara Itoophiyaa irratti itti gumaachaniiti marii haala san jijjiiruuf taate keessattis qooda fudhatanii jijjiiramni sun ta'e jijjiiramni bara 1991 ta'e suni waan qoosatti ilaalamuu miti.
Fakkeenyaaf san dura qabsaa'onni Oromoo Itoophiyaa keessatti immoo bilisummaa biyya bilisa taate barbaanna jedhanii baay'ee kana mari'achuutu ture. Akkan ani argutti gaafa 1991 geenyu jaaramanii falmuun ka fidde falmaa tanaas hin goolabde jechuudha. Maaliif biitti sun jijjiiramtee uummanni garaagaraa if bulchee ka waliin jiraachuu barbaada akkatti waliin jiraatu mala dhawaa jechuurra waan ga'ameef barri 1991 qabsoo uummatootaa naannoo keenyaatti qabsoo bilisummaa Oromootiifis injifannoo guddoo ture. Falmaa durii qabsaa'ota Oromoo jidduu turtees bakka tokkoon gahe sadarkaa olaanoo tokkoon gahee achi booda wanni irratti wal falman maaliif injifannoon gaafas argamte mirga hiree murannaa ka addunyaan beektee uummatoota koloneeffame hundaaf beektee irratti gargaaraa turteetu argame jechuudha. Gaafas irra geenye bara 1991tti qabsaa'onni Oromootii fi koloneeffatoonni biraa kan bara Itoophiyaa keessa gaafas argatan mirga sanii injifannoo guddoodha. Achi booda qabsaa'onni Oromoo irratti wal falman xiqqaachuu irra ture. Jaarmamuu cimaa godhatanii akkatti mirgi sun hojiirra oolu. Practical waan ta'e irratti falmuutu irra ture garuu akkas hin dandeenye waani jijjiirama gaafas dhufe irratti ta'uu hin danda'aniif waani humni alagaa achitti qabsaa'ota Oromoo keessummeesseef shaggaritti qabsaa'ota Oromoo keessummeesseef haalli nuu jijjiiramee humni biraa abbaa biyyaa ta'ee qabsaa'ota Oromoo shaggariis baasee miidhaa guddoo irraan gahee rakkoon guddoon nu mudatte. Kuni seenaa bara 1991 irraa qabdee hamma 2018 gabaabinaan ilaaluurra nama geessiti. Wanni argame akka namootni lubbuun jiran baay'eedha. Biyya keessaa fi biyya ormaattis takka. Biyya keessattis jaarmayin sadarkaa olaanootti sossoo'uu dadhabee karaa waraanaatiinis hin laafee karaa uummata jaaree qabsootti hiriirsuufis dadhabinaatu argame. Biyya ormaattis garaagarummaa adda addaatu dhalatee seenaa dhihootii inumaa jaarmanni addi bilisummaa Oromootu ka bara 1991 fi 92 jaarmaa tokko ture adeeminsa gaafa 1991 fi 2018 jidduutti jaarmaa 4-5 sanii olii ta'e jechuudha. Itinni duraan argame jaarmaa ititaa fi hooggana ifaa qabaachuun hin haftee hin jeeqabne hangi tokko itti cichee immoo falmaa diddaa gabrummaa fincila diddaa gabrummaa itti cichee turuun oduma jeequmsi biraa jiru odoo garaagarummaan laafinni biraa jiru itti cichee falmaa diddaa gabrummaa sana itti fufuun uummata kaafte. Dhaloota haaraa kaafte. Maaliif injifannoon bara 1991 argamte suni biyya keessattis waan uumte qabdi ka sochiin itti fufuun sagalee qal'oon illee taatu waan argamsiifteetu jira. Dhaloonni haarayni ka'ee warri mootummaa TPLF keessa jirullee hangi tokko itti gumaachee jijjiiramni guddaan argame ammas bara 1991. Garuu gara jaarmaa laafinni waan tureef akka agarre sanitti ammas jijjiiramatti abbaa ta'uun hin danda'amne itti abboomuun hin danda'amne seenaa ABO'n WBO'n itti dhalatee irraan nu gaha jechuudha. So jaarmaa bifa qabu ka akeeka ifaa qabu odoo qabnuuti itituu dhabuurra hoogganammoo kaayyootti cichee sirna jaarmaatti cichee fuulduratti oofu. Ka waan keessa jiru qofaa miti hegereefis qopheessu. Jaaruu argamsiisuu horachuu dhabuurraayi
ammas dadhabinni bara 2018 qabsaa'ota Oromoo irra ga'e seenaa ABO fi ABO'n itti dhalaterraa geenya. Kuni akka irraa barruu fi kana yaadachiisuun kiyya maaliif jaarmaa akkamiin nu barbaachisaa jaarmaa ititaa hooggana cimaaf barbaachisaa namni baay'een bareechanii waan himaniif isa keessa deddeebi'uu ta'a. Garuu qabxii takka kaasuuf jaarmayoonni sochiin bilisummaa ummatoota cunqurfamee ummatoota koloneeffamee akkamiin milkooftee jennee of gaafanne keenyas milkii fi dadhabinarraa kisaaraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessarraa yoo barre waan tokko keessa deebi'ee tuttuquun diiteel keessa deemuu miti tuttuquun barbaachisaa nuuf fakkaate. Fakkeenyaaf hoogganni ititaa ka waan keessa jiru beeku ka haala keessa jiran qofaa miti garatti deemuus ka beeku ta'uuf waan gochuu qabu takka tuttuqeetiin keessa dabruu barbaada. Ka tokkoffaan haaluma addunyaatu beeku. Hiriira humnoota addunyaa adda baafatanii beeku. Maal keessa jirra? Addunyaan maal keessa jirti? Nuti qabsoon uummata keenyaa. Eessaa gargaarsa argatti? Miidhaan eessaa dhufuu dandeessi? Yaani hawaasa addunyaallee akkasitti adda baafatanii beekutu namarra jira. Hiriira humnoota addunyaa kan naannoo keenyaatis tumsa hiriirota naannoo keenyaatiif fi addunyaa adda baafachuudha. Kun egaa jalqabni jaarmaa ofiitu cimsanii qabaachuu irratti hirkimaayyuu isa qabaanne kasanirraa fayyadamuu dandeenya. Ka itti aanu humnootuma Oromootu akkamitti sochoofna ka biraa ka ABO irraa adda ta'es yoo jiraate ka amma jirus ka egeree dhalatus akkamitti wal duukaa hiriiruun danda'ama jedhanii cimsanii gaffageenyaan mari'achuu barbaachisaa. Uummata ofiitii wajji hariiroo cimaa hariiroo wal hubachuu fi wal hamilchiisuu akeekkate qabaatanii uummata bal'aa biyya keessaas biyya ormaatis sochoosuu yeroo hundumaa hamilchiisuu ka dabre irraa barree waan uummata kakaasu san gaffageenyaan irratti hojjechuu barbaachisaa. Waa'ee akeeka hundeessan mirga uummata Oromoo galmaan gahuu akeeka bilisummaa akeeka mirga dhala namaa guutuu uummata Oromootiif argamsiisuu isa akka hin dagatamne jireenya guyyaa guyyaatiinis akka daandii sanarra jiraachuun mul'atutti irratti hojjechuu barbaachisaa. Reefuu warri na dura dubbate bifa adda addaatiin kaasanii adaptability waan deemaa jiru hubatanii dhibdee kakaatu irra aanuuf carraa argamu itti fayyadamuuf yeroo hundumaa qophii ta'uu barbaachisaa. Kun immoo barnoota gargar hin cinne miseensota fiitii fi sadarkaa hoogganaattis deebisanii ka dabrees wal hubachiisuu ka keessa jiraniis akka gaariitti qorachuu hubachuu beekuu garatti deemanis yaada qofaanii miti hojiinis akkatti fuulduratti deemanii akeeka ofii galmaan gaan deebisanii qorachuu wal barsiisuu wal yaadachiisuu barbaachisa. Barnoota addaan hin cinne barnoota hubachiisaa beeksisaa hamilchiisaa gochuu barbaachisa. Sadarkaa hundatti kun ka barbaachisu san gubbaan
qabsoon daandii tokko qofaa miti ka injifannoo irra geessuun falmaa hidhannoo akkuma jirtu falmaan garagaraata biraatis maaliif kana duraas qabsoo hidhannoo qofaa miti asiin geesse falmaa karaa aadaa karaa ogbarruu karaa hundumaan akka wal gargaartee qabsoon cimtu daran akka cimtu injifannoo akka horachaa deemtu taasisuutu barbaachisaa. So irraanfachuu miti iskiilii ol kaasuu dandeettii miseensotaa ol kaasuu qofaa miti gara hundaanuu karaa aadaa karaa humni waraanaa bakka takkatti hin dhaabbatu silaa iskiilii isaa ol kaasuu dandeettii isaa hojii isaa akkatti kadabarraa baratee guddisaa deemu akkuma godhu karaa biraattis akkasumatti kadabarraa baranii haala keessa jiran irraa qormaataan wayyeeffachaa deemutu barbaachisa jechuudha. Kanatti dabalee kaniin gajjabeessuu barbaadu dubbatamalleedha. Empowerment waan jedhaniin ownership akka qabaatu miseensi tokko ka hidhannoon falmaa jirus ka qabeenyaan falmaa jiru ka yaadaan falmaa jiru haala ammaatti akka ownership qabaatu gumaacha akka jiru beekee akka caalaa hamilee akka caalaa if kennutti wal hamilchiisuu waan jiru ownership qabaachisu daandiinsaa baay'eedha akkamitti kun danda'ama mari'achuu feesisa. Barnoota yaadachiisa karaa addaatiin manni teknooloojii tolee bifaan qofa walitti dhufuu qaama walitti dhufuu qofaa miti karaa akkuma amma sagantaa tanaa hordofaa jirutti karaa adda addaatiin wal quunnamuutu danda'ama. So dandeettii fi hamilee ownership empowerment of every member hidhannoo qabus kan qabnes hundumaa isatti cimuun namarra jira. Keessattuu qabsoon biyya alaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis ka agarre ka ummatoota biraa keessattis ka agarre ciminaa fi laafina biyya keessaatu murteessa ka biyya Oromoo. Dhuguma wal jajjabeessaa ka biyya Oromootis yoo cume humnata ka biyya keessaati. Ammoo caalaa ka biyya keessaa cimuutu sochii biyya Oromoo diyaasporaa hamilchiisa. Inni kun akka hin dagatamne bakka geenye tana beeknee daran cimsuuf mala adda addaa dhooynee jabeessuutu namarra jira. External strength reflection mul'isa cimina biyya keessaati. Hundaafuu hojiidha ka barbaachisu akkumaan jalqabatti jedhee yeroo dheeraa keessatti hooggansa caasaa ifaa qabatee biyya keessatti qabsaa'ota hidhannoon falmaa jiran jireenya isaanii jiraatee waliin deemu arganne humni kun babal'achaa dhufe gatii hedduu kafalleeti ka as geenye seenaa tana yaadannee waan qabnu jabeeffachuuf biyya keessaayis biyya Oromootis cimuu qabna. Warri falmaa jirru mootummaa hortee milishaa Minilikii fi galteedha warratti gale. Warritti gale kun ammoo ka Oromoo keessaa bahe keessattuu sirna horteen milishaa Minilik gadhaabde sirna naftanyaa ka eenyummaa Oromoo balleessuun akeeka isaa ta'e injifannuma 1991 argamtellee waan argame gaccabsaa jiru akka reefuu warrina dura dubbatees kakaasanitti warra santu as bahe ka more Catholic than the Pope jedhanii warra sirna sagantaa
bulchiinsi hortee minilik gadhaabe isaan caalaa bakkaan geenya jiru. Santu as bahee fooyyee miti riisoorsii Oromooti itti fayyadan ammoo jarri kuni confusion jeequmsa uumuu danda'anii wanni nu dura dhaabbatu fooyyee miti. Kanaaf cimuu feesisaa hooggana jiru kana qabannee jaarmaa amma jiru kana qabannee caasaa jiru jabeeffannee biyya keessaa biyya ormaatiis jijjiirama as deemutti abbaa ta'uu ofiif qopheessuutu barbaachisaan ja'a. Waan carraa kana naa kennitaniif galatoomaa kanumaaniin raawwadha yoon isin dheereesse dhiifama. Uumaa